Seenaa jaalalaa gaarii hin qaban ture. Seenaa jaalalaa gaarii gaafasichoo hiriyaa jaalalaa waliigallee walamannee waliin tarkaanfachuudhaaf yaadaa turre nama biraati. Nama baay'ee na kabajuu gana nama baay'ee na yaadu. Nama waggaa dheeraa waliin turtan. Yaa. Fakkaa qubaan qabati qooti. An seenaa jaalalaa gaarii hin qaba. Waan inni akkan akkas jeetti qaanfadhu tokko hin qabu. Maaliifi jaalala sana keessatti kabajni jira la. Kabajni ani harkadhe hedduu jira. Kabajameen kabajee jaaladhee jaalatamee jiraachaa ture. Garuu jireenya akkaati feete siif hin taatu. Hiriyaan jalqabaa koo nama jaalala na barsiisedha. Jaalalti maal akka taate. Kabajni dubartii tokkoof malu, kunuunsi dubartii tokkoof malu maal akka taate. Abbaa koottaanii nama narraa bare qaba. Haa ta'u garuu hireen fallaana waan isiin sii fuutee fudhattaa jiru hawaasni keenya. Sababa kanaan hireen adda nu baaste. Kabajni ani beeku sun immoo nama gaa'ila waliin dhaabbanne bira hin jiru. Siigalee kabaji dubartii tokkoof malu, jaalalli dubartii tokkoof malu nama sana bira hin jiru. Waan kaleessa bartee. Waan kaleessa. Keessumaa immoo ati barbaaddu. Waan ani barbaadu. Waan ani barbaadu kan inni abbaa kiyyaa fi ummaatii biratti harkaa ture. Hiriyaa jaalalaa waggaa dheeraa waliin ture irratti beeku ani bare sun as bira hin jiru. Gaa'illi kun gaa'ilame tasatti seename malee itti karoorfame miti durumayyuu. Tiyaatee qorattee anaan na beekta. Nuufiyyuu sarbaayee ture na yaadadha. Maaliifi dhoggasuu sabboon heerumuufi dhaga'ame. Namni heddumaatiin nama hundu. Namni nan karoora jaalalaa karoora gaa'ilaa waliin qabuu fi namni atti heerumu walitti hin dhufu. Waladda jechuudha. Okay, haa ta'u erga ta'e immoo jennaan. Okay, namni kun nama siin jaaladha jedhee dhiyaateedha. Haa ta'u ishi Oromoodha. Waan fedhes haa ta'u jennee itti seen. Adeemsa keessa akkitti deemaa turree fi akkitti dhufee fi akki hunduu bitaasitti gala. Kaleessan ture wal beeku keessaan yeroo muraasa. Waliin beekti. Diimaa gurraacha hin beeku mucaa inni na beeku mala miidiyaati. Miidiyaarra oolla waan ta'eef galgalaa ganama sa'aatii 24 sagantaan ka'e. Ani hin beeku. Keessa wal barre. Baay'ee ija keessa na naqee namoota hedduu maal kan na godhe yeroo FIB ture hidhame san. Namni hedduun ija natti deeffate. Sa'aatii sana. Sa'aatii sanitti yaadataa ifiifuudhaan sun chaalenjii qaba waan tureefi kubummaatti hin beeyan. Jireenya kophaan filadhe. Nama wajjin walitti dhufuu hariiroo akkasiis hin beektan qabu. Deddeemuu kan hin beekan. Hojii baanaan mana kootii akkasuma ta'eyyuu maqaa garaagaraa ture. Abaloo akkasii namni jira bare taarkasii kannaa oolu. Waan harkees waan dhageessi waluma fideeti haasa. Waan hin jirres jiraa fakkeessa. Chaalenjiin siinsi mudatees jira gama kanaan wal qabatee jechuun. So kanaaf akkas ture garuu gurri kiyya duudaa waan sanitti. Sabboontu eenyu beeka anaaf beeka. Sabboontuun maal feeti anaaf beeka. Sabboontuun maal hin feetu anaaf beeka. Namni natti dhufu sanii an red flaagii mataa kootiin qaba. Sanan kabaju taanaan jireenya koo keessa wanni inni naa dabalu tokko hin jiru. Wal baruun keessaniif gaa'ilatti galuun keessa walitti dhihoo ture jechuudha. Ani keessumatti ni farge. Waan sun keessatti. Gaa'iluma keessatti ni farge. Gaa'iluma keessatti guyyaa murteessuu cidhaaf sagantaan qabamu maaltu ture. Sana jidduutti immoo chaalenjiin ture. Makiinaan nama rukutuu. Jalagee manni kiyya gubachuu achi deemee immoo. Oromoon oda laallata jedhama. Mallattoodha rabbiin natti harkisiisaa ture anaa jaame malee. Anaatu waan ta'e keessa nama golga wayii keessa jiru. Sabboontu ati beektu ati akkam jechaa turte. Sabboontu nani beeku. Ati nama gaa'ila deeggaruudha. Garuu akkamitti sabboontuun laaltee jirti waan kana ifirraa. Nam tokko ofumaan hunduma muree murteessaa ture. Akka wanni ta'e sirrii hin taane yeroo booda naa gale.
erga gaa'ela gallee maal jee guyyaa gaa'elaas chaalenjii ture guyyaa cidhaa sanas arkiteetta guyyuma sanuu makiinaan nama rukute lola ture sa'atiitti mana dhufumuu qabutti hin dhufne maatiin waa kanaa waliin bu'an seenaan reebamteetti sababa kanaatti inuma akka waan isii walitti fiddeetti faanummaanii waan lafa hin jirre namni immoo hiriyaa kiyya duraa san beeka baay'inaan ijoollee warri natti dhiyaatan jechuu eenyudha beekaa dho'isanii maal waan je'u ture haa ta'u ergatti galame ayyee. Gaafa qananiin duutuuni ija banadhe. Wansa san keessa of dhabaa dhufta laal. Asii waan biraa dhageessa asii waan biraa dhufa asiiti namni bifa lama akka qabu isarratti hin argeen. Asiini nama nagayaa. Asiin ammoo waan biraa. Ana biratti fi alatti. Nama bifa lama. Nama lama wajjin jiraachaa ture mana tokko keessa. Nama lama wajjin. Kasih qananiin gaafa ajjeefamtu qananiin duutu sa'atii barfateerraan argeen gaaf sana an maaliin ofirra murteessaa ture haasaa garagaraa poostii garagaraa argee ni yaadadha jalqaba guyyaa sana duraa waltajjii wayiin qaban ture ganaa ulmaa baatii lamaaf wayitee otoon ulmaa iyyuun bahin mucaa koo obboleetti koo dhiisee waltajjii wayii dhaqee hojjedhee deebi'een mucaan waltajjii guyyaa san waliin hojjennee ammarsanii isaafan bilbile namni jalqaba dhajoontii koo keessa jiru isa ture isaa bilbileen dhugaadha wanti kun hin jee moo piraankiidha dhuguma ammayyoo achiin jiraa naan jee. Mijootan halaalatti hin beeku malee hin beeku. Garuu utuu lubbuun jirtu akka isiin akkas miidhamaa dhuftee argeera bifti ishiin dubbataa. Okay. Anu immoo waan hin taane keessa hin jira ishii makoo dhaabbadhee gaafa daawwitii keessatti ilaalu. Bakka yaanni itti gaafa farkitu. Bakka yaanni wanti. Iddoo fi kennitu qabda cimina kee beektaa. Namni kamummoo gaafa jireenya dhama waan wish godhu tokko qaba. Jireenya akkasii jira miti waan ta'uuf yaawwiin waan ofiif kenninu. As biratti maali yaadeen maaliin gochuu danda'a keessatti anaaf maaltu tahaa jira ana irratti maaltu tahee jira wanti deemaa jiru kun eessa deema karam deema kara lubbuuti yaa deema. Ana immoo sa'aatii kanarratti haadha intala durbaati waan ta'eef wanta kana akka kanatti irra diddibaan irra kokkotaanii fittirrisee ilmoota beeytaa wasa kan dubartiin sadi dhoksitee sadi obsitee sadi maal gootee jaama. Nama lubbuu ishee fudhatee deeman malee waan obsanis waan dhoksanis hin qabu. Wanti saglan ati dhoksitu suni si galaafata. Achi ilmoon xiyya karaa irratti hafti jechuun inni boruu tabiraafu. Inni raaffatama. Ati seenaa taata dhala keetu karaatti hafaa irra akkatti asitti haati koo natti dadhabdee na guddiste abbaan koo obboloonni koo keessatti an obboleessa dhiiraa baayoloojikaalii tokkoon qaba fira hedduu haa qabaadhu malee obboleessa dhiiraa tokkicha hin qaban lubbuu isaatti kan na jaalatu wotaaddara biyya isaa dhaabbatee eeguun qaban inni yoo na dhabee maaltu itti dhaga'ama. Dandee cidha koorratti hin argamne. Asii immoo yoon ani wanti ta'e mucaan koo maal taati haadha malee guddatti waan jiru. Si'a meeqa